Ashamaa harka fuunee kabajamtoonni hordoftoonni biiftuu shoo jara jirtu nagaa keessanii nuti jirra nagaa keenya. Kun akkuma argitanii baadiyaan jira jechuudha. Lafa koo lafan itti dhaladhe gibbii keenya keessa jira jechuudha baadiyaa keessa. Kun akkana jira baadiyaan. Gibbii kana keessatti kan dhaladhe guddadhe jechuudhaani kun baadiyaa keessa jira. Garuu akka duriin jiru baay'ee jijjiiramee jira malee jechuudha. Asumaan immoo mucayyoon kun aannan elmaa jirti jechuudha. Elmuurra jirti. Alamatu Badadhugaa. annanna. Kuna sini kennu. Wow. Baaldi kana guutuu elmuuf yammati. Alamatu akkamiree aannan elmuu? Baay'ee namatti tola beektan. Namatti tola baadiyyaa jireenyi baadiyyaa. Shaashaa nama godhaame. Baay'ee shaa nama godhaa. Dhugaan irraanfanne ati. Kan dhudhu Caccabduu aannanii. wayiiti. Kan nyaattu dhadhaadha. Kan dhudhu aannanii kan nyaattu dhadhaadha. Baay'ee namatti tola jireenyi baadiyyaa. Ganama galgala kun otoo argitanii marqaa ni nafu, caccabsaa ni nafu. Sa'a limaatii kana ta'e tokkos jira. Warqis qaba saattiin keenya laala. Warqi gurrarraa qaba. Akkana fakkaata. Kun rooba ganna ta'eeti. Xiqqoo hin dhoqqaaye jedha. Sareen illee hin jirti. Qoy. Fuuldura kanallee waraabeen dhufa lami. Jabaadhu elmee. Alamitu sareen nama nyaatti. Na nyaachuu deeggarti na laaltu dhugaa. Na irraanfatte moo sareen kan duraanii miti amma. Mooraan keenya kana fakkaata. Baadiyyaa keessa jechuudha. Bareedduu taate dhugaa baadiyyaa. Baay'ee jijjiiramtee jirti. Waanuma hunda jijjiirame garuu waggaa jaatti hin dirree tana ga'e kun. Alamitu hin fixinkaa? Hin fixinii anis nan elmaa. Gootaraadha. Rabbiin bareeddi alamitu. Faa jettee jirti baadiyyaan. Nan elma qaba. Hindi baaldi meeqa elmutaa? Hin dhumuu? Hin dhumuu? Kottu nama el. Kottel. Koi ka harka hin gadda. Deem. Karaa kee tamu dhaqeen. Saatti nama dhiitu. Inni tutaa isin jedhe. Niitu. Saattiin keenya baay'ee fayyaalecha beektaa? Of hin guurinkaa? Jala teechee. Tankichi laaffisa muchisaa goggoge. Laaffistee niistu eti. Asuma guuttee baate. San jalqabdee lamaa. San keessa elmuu eti. Baay'ee elmuu dandeessa. Atu? Aannan kun dhugufee maal hin godhu. Ilmi kiyya hin qabu. Homaan jettatu goobasii namaati. Inni irraanfanne jechuudha argite.
namatti tola. Dhugaa namatti tola. Namaa naman kofalchiisu baay'ee namatti tola. Ilmuun miti. Shallame hiiteerta dhaqi fidi. Taaffid hidhi. Hidhi nan hiika. Alamitu. Bau dide moo keessa numi aannan. Kootu natti ilma. Kai. Baalti tokko numi. Eh? Ebbina osoo jetti jirti. Deem fidi ishee. Deem ishee. Kan hunda jabbiin hootee garaan hin dhukkubu. Harki nama dhukkubsa ture. Harka nun dhukkubsu beektaa? Si waan haaraa taataniif sin dhukkubsa malee. Alamitu. Kai bakka. Guutuu malee moo? Hingaa. Kai hingaa. Kunoo kana tokko ilmi ta'e hingaa kai. Uy. Nan ilme ree nan ilme. Amma akkamitti amma immoo qabne kana ilmoo inni isa lammataa jechuudha. Annan duraan nan ilmaa xiqqoo ishee harka nama dhukkubsaa. Rabbi hin dhowne ta'a. Obaasa akka. Alamitu keeshaa kee irra deeman. Xinnoo ta'uu eddaa yatti immoo binnoo dhurra ta'u hin jajis bakka xinnoo fudhannaa. Alamitu. Maa caccabsita horii? Akkuma argitan kunoo aannan ilmanneetiniin amma kara manaatti ol seenneetiniin jirra. Kun iddootti buna danfisanidha. Margi jira. Margi bashaasha waan ta'eef gusgaasii gosgosanii jiru. Na baadiyaan kun akkana manni baadiyaa hedduu namatti tola. Akkuma mana warra magaalaa jira jechuudha. Kanatti fataa jettee jirti jechuudha kunoo. Kan maali? Maabiraatiin baay'een jiru waan ta'eef dimimmi jedha akka katamaa kan maabiraatiin walaliin jedhu. Ishee xiqqoo taanadha jechuudha. Maabiraatiinis jira garuu baadiyaa keessa baay'ee wanti namatti tolu. TV minaamin ilaalu haarawa gale jechuudha. Manni baadiyaa akkana jira kunoo. Hedduu namatti tola dhugaa. Jira laalas ilii qofa. Maal inni Alamii?